Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Yeroo baay'ee jaalala keessatti dubartoonni miidhamnee jirraa jedhanii yeroo dubbatan yeroo himatan yeroo baay'ee dhageenyaa jechuudha. Baay'ee tokko na miidhee jira akkan barbaadu naan ta'u jedhanii yeroo baay'ee bu'anii himachuullee gahaa jiru jechuudha. Kanammoo maaltu fidee akka dubartiin jaalala keessa miidhamtu maaltu godhee ammoo dhiironni maalii fi dubartii jaalala keessatti miidhanii kan jedhu wajjin laallaa hanga xumur sagantaa kanaatti akka wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadha. Maarree hordoftoota koo linkii waa'ee jaalala dhugaa irratti hundaa'ee www.jaalallugaa.com kan jedhu linkii suniin ajjal isinii kaa'a. Achirraa waa'ee jaalalaa baay'ee barachuu ni dandeessu. Maarree hordoftoota koo dubartoonni maalii fi jaalala keessatti miidhamanii dhiira wajjin yoo wal bira qabnee ilaallu yeroo baay'ee dubartootatti jaalala keessatti miidhamnee jedhanii dubbatanii jechuudha. Mee viidiyoowwan kana wajjin halaallu walitti deebina. Isin dhiirtii baasa qabdanii numa dhalaamaa sobdan dhalaamaa miitan nu jaaladha malee nu miidhina. Maa nu jaalanne maa nu kabanye waan bareeddu nu feene arraaboota dhalaan miidhina. Okay nageetti. Onneen dhiiraa akka buluutuuziiti kan baname hundaan wal fudhata. Onneen dubartii akka waayifaayiiti koodii gaafata. Maarree akkuma viidiyoo irraa agarretti dubartoonni kun dhiira miidhamnee jirraa yeroo baay'ee jaalala keessa miidhamnee jirraa jedha. Maarree sababni miidhama kanaa wantoonni dubartoonni sababoota miidhamiinsa kanaa wajjin ilaalla. Garuu sababni dhumaa sababa baay'ee barbaachisaadha. Sababa anammaa isin himuu deemu kanarraa sababni dhumaa baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Ammoo yeroo baay'eellee sanii fi dhiironni ka dubartoota dhiisanii sababni jalqaba yeroo miira sii baay'ee tokko gara isaa kennitee waa baay'ee irraa eegdee waa baay'ee investment irratti gootee jechuudha. Agartee yeroo ofii irratti dabarsitee abdattee waan agartee miira ittiin abdatte suni yoo irraa dhabdee baay'ee tokko miidhamuu dandeessi. Akka onneen isii cabu godhuu danda'a jechuudha. Nama baay'ee tokko miira kenniteef inni jaalalli kiyya abdate kuni akkasiin baay'ee tokko miidhamtu godhuu danda'a. Miira dhahuu danda'a yoo waan sun irraa dhabde yeroo ofii baay'ee kennitee fi ittuuf kennitee dhumarratti ofirraa dhabde. Haaluma kanaan ammoo kanuma yaaddi inni nama abdii irra keewwadhee jiru nama abdii naa ta'u jetteeti yaada irra keewwattee yoo inni waan sun hin ta'in miidhamuu dandeetti. Miirrisi baay'ee miidhamuu danda'a. Tokko tokko ammoo aadaalleen amantiilleen dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Agartee akka dubartiin dhiira jalatti bultuu aadaa amantii wal qabate fakkeenyaa fi gara biyya faranjii kanatti dubartiin baay'een dhiira jalatti hin burtu. Mootummaan biyya sun illee akkasiin barsiisuu jechuudha. Aadaalleen saniin eeyyamu garuu biyyoota baay'ee keessatti akka dubartiin dhiira jalatti bultu aadaan godhuun jiru. Kun ammoo dhiibbaa isaan irra godhuu danda'a. Akka warri miidhamu yookaan ammoo akka namni agartee jaalalleessiisuun akka barbaade akka godhu eeyyamuufi danda'a jechuudha. Karaa hawaasummaatiin biraa ammoo yoo jaalalleessii kana wajjin akkatti walii galan hin beekne fakkeenyaaf wal hubannoo yoo hin jirre jechuudha. Wanni isiin hubattu tokko kan inni hubatu kaanii yoo wal hubannoon jidduu isaanii hin jirre kunillee akkasiin baay'ee miidhamtu godhuu danda'a. Fakkeenyaaf odeeffannoon ifaaf bilisatti yoo wal jijjiirachuu hin dandeenye namni tokko waan gamoo fi qabatee yookaan ammoo dhoffatee akkasitti akka deemu taate wal hubannoo dhabamuu danda'a. Kunis miidhaa baay'ee dubartootarraan fiduu danda'a jechuudha. Waan isiin jaalala sun keessatti hin beekne yoo jira. Biraa ammoo yoo jaalalleen isii kuni baay'ee tokko isii humnaan qabee yookaan ammoo amansiisee yookaan ammoo yaada ofii kan irra fi akkasitti wajjin deeme kunillee dhumarratti isii miidhuu danda'a jechuudha. Isiin kama isaa qofa jaldeemti dhumarratti ka ofii kana dhabuu dandeetti. Fakkeenyaaf miidhaa jaalallee duraanii ofirraa qabaatte miidhaan sunillee deebisee isii miidhuu danda'a. Miidhaan sunillee fakkeenyaaf miidhaan duraanii yoo ka jiraatu taate duraanii yoo miidhamtee jiraatu taate ka ammaa kanallee keessi yoo seente akkasumatti fakkaata yookaan ammoo haga waan sun irra dandamattutti baay'ee tokko miidhaan sun keessaan bahu kunillee ammoo akkasiin miidhamtu isii godhuu danda'a. Walumaa galatti wanti isiin jaalallee kanarraa yaadde yoo akka eegattu hin ta'inii fi baay'ee tokko isii miidhuu danda'a. Miira isii rukutuu danda'a. Kun ammoo yaada isii hunda jijjiiruu danda'a. Dhiirri maaliif dubartii miidhaa yookaan ammoo jaalala keessatti dubartiin maaliif miidhamtii? Deebii waliigalaa tokko deebisuu. Deebiin kun maalinni akka carraa ta'ee uumamaanii dhiirri tokko jaalala keessa yoo jiraate. Dhiirri tokko jaalala keessa yoo jiraatte osoo miira ofii kana hin beeksisin akkasii wajjin haga dhumaa ittiin fufnellee osoo beeyte osoo beekee namni dhiiraa sun yookaan ammoo ilmi dhiiraa sun jaalala sitti fakkeessee si wajjin itti fufuu hin danda'a. Bakka dubartiin irratti baay'ee dogongortaas. Dhiirri kun uumamumaa irraa osoo sin jaalatin illee haga si argatutti akka haga si barbaadutti waan si barbaadu sun haga godhe haga sirraa fixatutti waa hunda si fakkeessuu danda'a. Waan ati barbaadde hunda si fidee cidha si godhee
si fuudhee maal jedhee akkasii wajjin ittiin fufneen beekaa beeki. Dhumarratti ammoo akkasi dhiisu osoo beeku si fuudhaa jechuudha. Dhiironni waan kana osoo beeytanii gootan lubbuu dubartii tanaa taphachuu jirtanii beeka. Dubartoonni uumamarraa waan tokko jaalatan yeroo tokko jaalatan sanuma qofa amananii taa'u jechuudha. Dubartiin yoo gara jaalalaa seenanii abbaan manaa kiyya naa ta'a jedhan qalbiin isaanii asiif achi hin deemtu. Tokkochumsuun qabattee teette jechuudha. Kun ammoo dhumarratti miidhaa guddaa kaagan hin jedhamne irraan gahuu danda'a jechuudha. Sababoota duratti sunillee osoo jiraatee dhiirri fakkeessiteeti dubartii wajjin haga dhumaa haga waan barbaadde sun argattu itti fufuu dandeetti. Marree hordoftoota koo viidiyoo har'aarraa waa hedduu akka baratan abdii guutuun qaba. Kanaafuu dubartoonni jaalala keessa seentan amala dhiiraa kan baradhaa irraa of eegaa jedha. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii.